Ashama harka fuune kabajamuuf jaallatamtoota maatii chaayinaal abeeloof nagaan isiniif haa ta'u lafaaf bakka jirtan haala jirtan hundumaa keessatti gola jirtanitti nagaan isiniif baay'atu jechuun jaalladha. Gaanii boloota kiyyaa baga nagaan dhuftan aanaa dhufu isiniin jedheen jira. Warreen har'areef gara chaanaalii kiyyatti dhuftanii nooruu manni kun mana keessanii hundumti keessanillee dhuftanii hirmaachuu firiidha. Eenyufillee eeyyamamaadha. Eenyullee ilaaltanii irraa hedduu waan hedduu irraa barachuu yookiin immoo innis immoo isin irraa barachuu fi fedhii guddaa nan qaba. Kabajamtoota kiyya warreen har'a gara chaanaalii abeeloof dhuftanii nooruu anaa dhufuu isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuun na duukaa bu'aa isiniin jedha. Yoo like gootan, yoo share gootan, yoo subscribe gootanii eebba malee abaarsan argattanii hundumti keessaniyyuu egaanii asumaanii baga jala bultii ayyaana masqalaa damaraa har'a galgala damara silaati yoo biyya jiraanneeti kana akkanattiin ibsaa baanneetiin ibsaa gumna turre yaa'u bakkuma jirrutu ayyaanadha rakkoo hin qabu. Isa ufutti immoo achiin nu haa ga'u geenye arguu ni dandeenya. Saniif egaa boru ayyaana waan ta'eef rifeensa keenya akkamittiin kanaatiin jechuudha. Akkamittiin akkanii firiizii godhee itti fayyadamu isin argisiisa. Egaanii kanaan dura kana eessa akka bitee meeqaan akka bitee hundumasaa isinitti himeetiin nan jira. Egaanii har'a yeroo gabaabaa xiqqishu keessatti abadan wala riyaal wala fulusmaa fi meeshaa tokko otoo baasiin jechuudha. Mana keenya keessatti haala ittiin rifeensa keenya gooneetiin akkasittiin egaa babbareechinu sinitti himu sinitti argisiisu bareedeen jira. Sinitti fidee dhufee jira. Egaanii hordoftoota kiyyaana hordofaa walumaan hin jammarraa isiniin jedha. Egaanii kunoo wantoonni kun jechuudha. Kunoo furdaatu jira, qal'ootu jira, qal'oo garmaleetu jira, akkasumas immoo gidduu galeessatu jira. Special keessumaa gara funduraa fi ishee qal'ootu nu fayyada. Na rifeensa kiyya haala kanaanii akkasitti hiriira yoo hirre yoo qaqal'ate bareedaadha. Egaanii akkasitti erga qaqal'istanii haala anaan baqaqsitaniiti kunoo qarqarasaa akkasittiin qal'isneetiin jechuudha. Kunoo egaa akkas goonee asumaaniin qabsiifannaa haala baay'ee salphaa ta'edha. Oy narraa sokkeeyyu. Kunoo haala kanaan immoo kana fiddanii asitti qabsiisattuu kana qophaa ishee hambistuu jechuudha. Fuuldura yoo qaqal'istanii bareedaanii ta'a. Na waan biraa wanta tokko isin hin barbaachisu amma takkaa bishaanitti gochuu takkaa maaloo homaa tokko iyyuu isin hin barbaachisu. Ani homaa tokko illee ittiin fayyadamu. Bishaan isin jalaa goggogsa waan ta'eef qibaatiillee homaa tokko illee hin godhina. Ani gaayaanii rifeensi kiyyaa durumallee qibaatii qabaa jechuudha. Egaa kunoo ishee qal'oo asitti fidadheetiin jira. Kunoo akkas godhaa jechuudha. Egaanii kunoo akkasittiin baay'ee salphaadha dhugaa isiniin jedha. Wanti tokkollee nama gaafachuu isin hin barbaachisu. Akkasumas immoo ganaa shaakallii waan tokko isin hin barbaachisu jechuudha. Egaa haala salphaa bareedaa ta'eetiin yeroo amma waa tokko ilaalanii wayi haala easy ulfaataadha jennee sodaachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa akkasittiin erga martanii wala qibaatii wanta tokkollee isin hin barbaachisu kunoo akkasittiin dachaastu jechuudha. Egaa akkasittiin dachaastaniitiin kunoo ammaanii kunoo akkasittiin haaluma kanaanii hunduma isaa ittiin ejjatanna. Namni kamillee kan ejjatachuu danda'udha. Mana keenya keessatti namni kamillee baasii tokko malee jechuudha. Wanta ulfaataa ta'e hin qabu jechuudha. Iddoo barbaadan irraa bitattu haala kanaan mana keessan keessatti shaakaltanii bakka tokko otoo naqeen jechuudha.
bitattanii biyya galuu hiriyoota keessaniif illee bituu wanta tokko isin piroosesii isin hin gaafatu innaa akkas gootu. Amma tokko yeroo ilaalanii kireema maaloo bitanii itti baxabbatu. Homaa tokkoyyuu kireemii isin hin barbaachisu. Dhugaa ani akkasumatti ne jedhaa kaanii yeroon isin argisiisu jechuudha. Kireemii wanta tokkollee hambittanii itti rakkattanii bakka bittanii kasaaraa keessa galtan homaa tokkollee hin qabu jechuudha. Kunoo haala kanaan akkasitti demmo daddaftanii jechuudha. Osoo wanta tokko isin hin gaafatin gara barbaadanitti dacha'a kun waan ta'eef gara barbaadanitti haala kanaan akkasitti baay'ee namatti tola. Egaanii obbolootni kiyyaa kunoo asiin toora tokko fixe. Toora lammaffaallee jalqabeetiin jira. Hundi keessanillee isinii gala jedheetiin yaada. Maaliif wanti tokko badaa nama hin dhibu. Baay'ee salphaa jechuudha. Kunoo haala akkasitti nafa xilifitti gootu jechuudha. Daqiiqaa keessatti xumurtu dhugaa rabbii siniin ja'ana. Yaani otoo iddoon naa mijataa ta'eeti yeroo hundumaa hojjedhee waan hundaa sin argisiisuu danda'a. Garuu amma akkas go'eetaa olee xiqqoo nama dadhabsiisa. Inni akkas erga godheeti immoo ittiin olii gad deemuu hin danda'u. Asuma keessa kalaas olii gad deemuu hin danda'u jechuudha. Kilaasikii irraa gadi baasuu hin danda'u waan kanaa jechuudha. Ana maqaa yaa'u asumatti biyya kanatti shaakalee waan tokko waan hojjechuu barbaadu biyyuma kanatti shaakaluu barbaadaayyuu malee egaan iddoo dhaqu tokkollee hin qabu siniin jechuu barbaadeeni. Ayyaanas haa ta'u waan fe'iyyuu haa ta'u iddoo tokko dhaquu manaa bahuu hin danda'u. Garuu wanti tokko manuma keessatti shaakalaa jechuudha. Manuma keessatti hojjechuu barbaada. Yeroo koo waan biraa irratti dabarsuu barbaadu. Beqa wanta nama fayyadu wanta obboloota koofis barumsa ta'u akkasumas immoo borullee ani gaafa biyya abbaa kiyyatti galee ofii kiyyallee mana kiyya keessa taa'ee yaani ofii kiyya baasii tokko malee itti fayyadamu. Kanaaf iyyuu asitti yoo guyyaa baay'ee irra deddeebi'eetiin shaakalee jechuudha. Gaafanii immoo guyyaa baay'ee irra deddeebi'ee shaakalee har'a yoo bareeduudha baate gaafa lammataa gaafa sadaffaa baay'ee bareedaanii ta'a jechuudha. Hundumti keessanii wanti tokko gaanii akkasuma nyaata nyaattee har'a furdachuu hin dandeessu. Namoonni baay'ee yaakee naan galu jettanii hin dhiisinaa. Wanti tokko yaalaatiin bakka har'a nuu mijata wanti hunduyyuu gaafa biyya abbaa keenyaatti galleerra har'atu irra nuu mijataadha jedhee yaada. Kanaaf har'a akka waanuma fe'eyyuu yaaltanii shaakaltanii gaafa biyya abbaa keessaniitti galtan immoo ofirra darbitanii lammii keessanillee gargaaruu ni dandeessu jechuudha. Obboloota obboleettii keessan firootan keessan akkasumas hiriyootan keessan gargaaruu ni dandeessu ofirra dabartanii jechuudha. Gargaarsa namaarraa adda baatanii ofii keessaniyyuu ofuun of gargaaruu ni dandeessu jechuudha. Innaa kanaaf namni kamillee akka yaaltan yookiin immoo akka shaakaltanii abdiin qaba. Baay'ee salphaadha. Hojii ulfaataa miti siniin jedha. Egaanii obboleewwan kiyyaa asirraan kunoo karaa walakkaasaa kana xumureen jira. Kunoo kana fakkaata karaa walakkaasaa jechuudha. Asiinis immoo haaluma isa kanaatiin xumureen isinitti deebi'a. Hayya nagaanii hordoftoota kiyyaa kunoo haala kanaanii hojjedhee xumureetiin jira. Haala baay'ee salphaadha irraallee hafee jira baay'ee irraa hafeera. Hunda isaa hojjedheellee hamma kanaatu irratti hafe keessa hin jira. Hamma kanaatu irraa hafee jechuudha. Egaanii obboleewwan kiyyaa ammaaf jechuudha. Amma gaafa keenya asirraa halkan keessa sa'aatii 5 jechuudha. Ani yaani hanan ka'u sa'aatii ganama sa'aatii 11 walakkaa yeroo akka biyya keenyaatti
Gaani sa'aatii naannoo sa'aatii 6 yookiin immoo sa'aatii 5 walakkaa ofirra tursee rizaaltiin isaa yookiin immoo bu'aan isaa maal akka fakkaate herkilli namatti tolaa wayis namatti hin tolu walumaan daawwannaa isiniin jedha. Egaani akkamitti ciistuu galgala yeroo ciistanii shaffanaa wanta rifeensa keessanitti shaffantanii bultanii haala kanaanii akkas gootanii jechuudha. Baay'ee salphaa kan ta'edha. Yoo irra caalaa guyyaa yoo ta'e bareedaadha. Ganama gootanii galgala immoo hiikuu ni dandeessu. Ani garuu guyyaa akkasitti isaanitti ba'uu hin danda'u. Isa kanaaf kilaasii kiyyarraa baasuu waan hin dandeenyeef asuma keessatti asumatti ganamaan otoo yeroon hin gahiin dursee ka'een ofii kiyyee jechuudha. Hiikeetaniin kilaasii kiyyarraa hijaaba uffadhee bahaa malee akkasitti kilaasirraa bahuu hin danda'u. Maaliif hojjetteettaa maaliif gooteettaa jechuun illee ni jira. Ani barumsaaf jedheen hojjedhe garuu isaan arguu hin danda'ani jechuudha. Isa kanaaf akkasittiin sa'aatii 6 yookiin immoo guyyaa tokko ofirraa guyyaa tokko yaani ganama gootanii galgala hiikkachuu ni dandeessu. Gaani akkasumallee erganii animmoo as gabaabsee sa'aatii 6 yookiin immoo sa'aatii 5 kana qofaan qaba waan ta'eef sa'aatii hin qabu. Isin garuu irra dheeressuu ni dandeessu. Isuma kana gidduutti immoo hagam akka ta'e maal akka ta'e walumaan daawwannaa hordoftoota kiyya. Ammallee turtiin keessan ana wajjiniin haa ta'u like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Isiniin jaaladha obboloota koo na hordofaa. Hayyeen jaallatamtoota kiyyaa kunoogaa amma ganama sa'aatii 5 ofirra tursee kunoo kan fakkaatee jira sa'aatii 5dha. Egaani amma walumaan hiinee maarra akka gahee waliin ilaalaa isiniin jedha. Sa'aatii 5 bichaan ofirra turse jechuudha. Wow! Dhugaa sa'aatii 5 gidduutti as ilaala. Mashallah dhagaa dhugaa waaqaati. Amma kunoo sa'aatiin amma 5 yeroo jiru yaani akka keenyatti sa'aatii 11 jechuudha. Egaa laala. Ajaa'iba dhugaa waaqaa isiniin jedha. Baay'ee tokko dassi nama jedha baay'ee. Marra. Ta'eera. Walla sirriitti baay'ee tokko dassi nama jedha dhugaa waaqaan jedha. Hayyeen egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof kunoo haala kanaanii xumureetiin jira. Baay'ee namatti tola. Ispeeshaal egaa ijoollee baay'ee sa'aatii baay'ee ofirra tursitan immoo kanaa olitti baay'ee bareedaa ta'a jechuudha. Amma kun akkasitti yeroo ilaala baay'ee tokko das nama jedha. Isin qaqal'istanii itti fayyadamuu dandeessu. Anamma yaani iddoo tokkollee iddoon dhaqu tokkollee waan hin qabneef jecha muulaazim qaqal'isuu hin barbaanne garuu isin kunoo anuma as ga'u jechuudha rifeensa kunoo akkasittiin farrazattanii ayyaana mana keessatti xiddixxi jettanii ooluu ni dandeessu. Kana fakkaata isiniin jedha. Harka keessanitti baaziliinii gootanii kana akkasitti qaqal'isuu dandeessu. Ani garuu qaqal'isuu hin barbaanne haaluma kanaan barbaadee jira. Amman hijaaba itti godha waan ta'eef fileen amma ala tuula hijaaba itti uffadha. Saba kanaaf jechuudha. Yeroollee akkanatti hin arganne. Gaani mataa keenya rifeensa keenya haala kanaanii akkasitti bareechachuun sa'aatii 5 qofaan. Dhugaa waaqaatii sa'aatii 5 qofaatti fayyadamee isin warri yeroo dheeraa qabdan akkasumas immoo
farrajattanii kaatanii kilaasii keessan irraa bahuu dandeessanii haala bareedaa kanaa ol ta'een itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Jaallatamtoota kiyya chaanaaliin kiyya yoo isinitti tole taphni kiyya yookiin immoo hojiin kiyya isinitti tole like share subscribe godhaa. Hanga guyyaa biraa walitti deebinutti ciao nagaan tura.